warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuun jira jirtu obboleewwan kiyya baga jiraattan bakka jirtanitti nagaa rabbi isiniif haa baay'atu. Obboleettii kan koo hiyyoot tuubii jechuudha. Mudannoo an qabu akkan isheef qooduu fi gara mana isheetti na affeertee jirti. Asumaan obboleettii kan koo guddaa tokko galatoomii ulfaadhu siin jedha. Egaa obboleewwan kiyya baay'ee isinitti hin dheeressu. Namoonni mana madaamii jirru hundi keenya iyyuu jechuudha mudannoo addaati kan nuti qabnu. Yeroo baay'ee mudannoo keenya kan kaafnee haasofnus ni jirra. Kaan immoo keessumatti ukkaanfannee baannee deemnus ni jirra jechuudha. Kanaafuu ani isinitti hin dheeressu. Daqiiqaa gabaabaa keessatti mudannoo kiyya kan baay'ee na gaddisiisuu fi kan yoon dubbadhellee miira keessa na galchu jechuudha isiniif qooduu barbaadeetiin jira. Mudannoo hedduutu jira. Mudannoo hedduu keessaa kanan baay'ee hin dagannee fi kanan dagachuu hin dandeenye yeroo hundaayyuu yoo yaadadhellee miira keessa na galchuu danda'udha kan isiniif qooduu barbaadu. Egaa asuma waan isinitti himuu barbaadu ituun gara mata duree kiyyaatti hin darbini yeroo baay'ee jechuudha. Yoo namni viidiyoo tokko gadhiifate jabaadhu baga nagaan dhuftee jenna itu waan namni sun jedhu addan baafatini. Maqaa nama chaanaalii sanaa dhiiftanii yeroo isin maqaa birootiin waamtanii koomentii jalatti barreessitanis argeetiin jira. Maaliif abbaan chaanaalii sanaa eenyu akka ta'e iyyuu chaanaalii sana bantanii ilaaltanii miti haalaan barreessitu. Kun ol fayyaduudhaa wal dadhabsiisuu jirra. Kanaafuu ani mudannoo kiyya akkamitti akka isiniif qoodu mudannoo koo kana jechuudha obboleewwan kiyya deebisaa isinirraan eega. Ani akka ta'ettu keessa darbeen jira. Garuu ituu isin ta'e immoo akkam gootu laata? Sa'aatii mudannoon sun isinirra ga'etti akkam gootume? Ani baay'ee tokko hin dhibbadhe, baay'ee tokkoon of jibbe. Garuu akka ta'e immoo alhamdulillah mudannoo gaafasii keessa darbeetiin jira. Ani akkana godheera jedhee mudannoo koo sana akkamitti akkan keessa darbe hunda isiniif ibsuu hin ta'u. Maaliif ituu isin ta'e akkam gootu isiniin gaafadha. Yaada keessan koomentii jalatti arguun barbaada. Yoo isin ituu na ta'e akkasiin godhaa jettanii dubbattanii yaadiyan wanti an godhee darbee fi wanti isin yaaddan kun yoo ol adda ta'es yoo ol fakkaataa ta'es viidiyoo birootiin isin ibsuuf yaala. Kanaafuu haga dhuma isaatti adaraa obsaan dhaggeeffadhaa waa walirraa hubachuu dandeenya waan ta'eef isiniin jechuu barbaada. Asumaan gara mudannoo kiyyaatti darba. Amanuu dhiisuu dandeessu. Mudannoo hedduutu jira garuu hunda naasa'u jedheetiin ture. Guyyaa yeroon jalqaba biyya namaa kana dhufe jechuudha. Ani afaan hin beeku. Afaan hin beeku akka carraa ta'e madaamiin bira hojjedhumoo baay'ee tokko sheexanaa turte. Yoo nu hojjedhes hojjette hin jettu baay'ee tokko bakka nama ciqaccaaqee wayii turte jechuudha. Jireenya kan koo kan baay'ee natti dhibbistu turte. Biiroo kun dhaqa jechuufis lakkoofsa biiroo kootiin beeku. Bakkeen baa jechuufis nama tokko hin beeku. Ani furmaanni kan koo waan tokkollee akka ta'e hin beeku baay'ee tokko dhiphachuu ture haga waggaa tokko jechuudha. Irra caalii afaan wallaaloo kooti kan isheen natti taphatte. Ammas manumaadha ormaa keessaan jira garuu namni garaagari. Namni baay'ee tokko garaagarummaa qaba jechuudha. Haa ta'u maatii waliin gallee biraadha carraan kan koo kan naga'e. Haadhi manaa fi abbaan manaa walii wajjin nyaatanii walii wajjin rafanii arga waliin danda'anii. Aanatu gidduutti dhiphate jechuudha. Fakkeenyaaf nyaati hojjetame yoo lafa kaa'amee jedhe inni nyaata sana yeroo nuti misaa nyaannu miti kan nyaatu. Yeroo nuti misaa nyaannee xumurre sa'aatii booda dhufe eenyu waama ishee jiru walitti naasaana waliin oolu. Ji'a 5 keessatti yoo baay'ate guyyaa 2-3 kan waliin dubbatan. Yoo inni dhufe maqaan waamee nyaata naa dhiyeessi jedhe ati hojjettuudha mati haadha manaa isaa miti. Maaf jala awwaattaa? Maaf yeroo inni si waa mudataa? Mi'aan akkama godhu hojii kooti waan ta'eef hojii mara dhadhee miti koo kanaan seene waan natti himame hundaayyuu awwaadhee hojjechuufani. Namni inni si waameef maadaxxaa? Yoo inni kana godhi jedhe maadaftee gootaa jetti.
yoon asi waan ajaju isheen achi waan 5 jaanatti himteetti. Garuu lakkoofsa biiroo kootis hin beeku maal akkan godhus wallaaleetanii waan hundaayyuu garaatti baatadhe sammuu koo dhiphise. Yoon nan gala jedhe immoo gatii tikkeessumaanii yoon nan gala jedhe gatii ayyarii waan kaffalattu qabda naan jetti. Gatii ayyarii situ kaffalataa sanomoo damoosa ji'a 5 jaati naan jetteeti kan na doorsitu jechuudha. Damoosa ji'a 5 jaa walitti qabadhee waggaa tokko keessatti immoo itu waan tokko hin dalagatin tikeetti xiyyaaraa godhadheen galaa kan jedhus baay'ee tokko naaf sabe jechuudha. Haa ta'u guyyaa tokko jechuudha akka carraa isheen bakka ta'e wayii deemuuf dhufte ganama sa'aatii 8tti jechuudha. Baay'ee na gubdi turte yoonni na waamee waan ajaju akkamitti jala awwaattaa akkamitti waan inni sitti meeqootaa an akkamiin godhameesh. Sa'aatii 8tti deemuuf dhufte inni immoo waliin ooluun isaanii naannoo ji'a 5 ta'eera. Bakka adda addaatti kan rafan waliin nyaatan jedhee isinitti himeera. Maatii walii galtee hin qabne bira rabbiin jechuudha nama isaan beeku miti nama diina koo ta'ellee rabbiin maatii walii galtee hin qabne bukkee isaan geessine. Waa hedduu argeen bahee waan ta'eef. Akkasumaanii sa'aatii 8tti dhufte yeroo isheen deemuuf jettu makiinaan ishee hin jiru. Namichi fudhatee bahee jechuudha. Waan isatti harte hunda anumatti haarii baati. Waan dogoggora ta'e hunda anumatti haarii baati. Akkan cinqamee jiraadhu garuu namni hunduu ni beeka. Namichi jechuudha. Wallahi akka ijoollee isaatti kan na laalu. Ijoollee ishees yeroo tokko tokko baay'ee rabbaashti isheen. Amala addaati kan isheen qabdu. Ijoollee isaa bukkeetti na waame. Isheen amala waa dubbachuu qabdi. Anaaf isheen walii gallee miti kan jiraannu. Ijoollee kolaaleetan ishee wajjin jiraadha. Atis jaalala ijoolleen gosiif qabdu ilaaliitu jecha ishee hundayyuu ittiin of hin dhiphisin jedhee ijoollee isaa bukkeetti yeroo inni natti himuni sanuma laaleetiin jiraachuu ture jechuudha. Maleetu ijoolleen isheenis amala akkasii kana qabaatanii dhugaa rabbi namni jechuudha. Bakka nafsi ofii jibba. Yoo furmaata dhabe nafsi isaatti farada haala sana keessatti. Makiinaa ishee fudhattee deemennaan aartee itti bilbilte. Bilbila ishee yeroo isheen itti bilbiltu irratti cufe jechuudha. Tasumatti naasa'uun barbaadu inni. Jennaani armeen ishee immoo achi jirti. Maaliin godhare waan hin godhu dhabeetanii mee bilbila jaartiitiin bilbilee ilaalluun jedheen. Dhuguma fidi jetteennan lakkoofsa armee isheetiin itti bilbille. Yoo isheen heluu jettu inni arrabsiti isheen yeroo isheen heluu jettu irratti cufe ishee ta'uu bare ammas. Innan ittiin haasa'ii jettee natti kennite. Okay jedheetanii deebisee itti bilbileetanii madaamiin makiinaa ishee barbaaddee deemuuf itti fidiif hin jedheen. Sirraa bilbila kaasa si wajjiniin haasaa jette yoonni si waamu si tajajamaaf jette ani siif hin dhufne jedhii didii jette. Akkamittiin akkas jedhame amma baay'ee tokkotuun akkasitti dhibbadhu. Wallahi rabbi keetti kakaadde dhugaa isinitti fakkaachuu danda'a dhiisuu danda'a. Waan ta'e wayii jechuudha qarshaatti aayilaandii wayitti naqame magariisa fakkaata. Yoonni dhufuu jette shaayee kanatti naqiitii kenniifi naan jette. Namni waa lafaa fuudhee naasa'u waan arge qofaadha waan namni dubbachuu danda'u wadheeti namana. Yoo isheen akkas naan jettu an afaan hin beeku baay'ee afaan hin beeku isatti himuufillee maal naan jette immoo yoo isatti himte jette unumaan si ajjeesa jette. Isatti himini shaayetti naqiifi kenniif naan jette. Haa ta'u qorichi kun namicha kana hin miidhaaf hin miidhuusaa hin beeku akkamittiin shaayetti naqaaf. Naman ittiin mari'adus hin qabuun ture. Akka carraa obboleettii kootti bilbileetanii akkamiin godhaan jedheen. Isheen boo'ichaaf natti deebisuu dadhabde mana sanaa baay'inaan jette. Eessatti baa nama tokko hin beeku lakkoofsa biiroo kootii hin qabu. Ana afaan hin beeku koo waggaa tokko jechuun xiqqoon dubbadha. Mana sanaa badinaan jette boo'ichaaf natti deebisuu dadhabde isheen. Bilbila ichumatti gateetiin dhufeen isheenis furmaata naa gochuu dadhabde hin boossi bilbila koo dhiiseetumanii. Silaawwan boossi eenyu furmaata naaf hima hidheetuma waan godhu wallaale. Baay'ee tokkoon cannaqame. Wanti na yaachise qorichi kun tarii isa miidhuus danda'a. Ituu isin ta'e maal gootume? Yoon ka'ee qoricha kana namichaaf itti naqee kenneefi yoo tarii namtichi kun dhukkubfatee mustashifaa dhagee maalirraa akka dhibeen kun isa qabee in argama jechuudha.
mee booddee eenyutu qoricha isaaf kenne jedhu, eenyutu summii isaaf kenne jedhu, hojjettuu isaatii jedhu. Baay'ee tokko jireenyi kiyya gaaffii keessa na galche jechuudha yeroo sanatti. Dammoo itti naqeen kennuuf jedheetanii yaade jechuudha. Itti naqeen kennuufi irraa dhangalaase. Maali yaade qoricha kana xiqqoo ishee irraa dhangalaaseetanii shaayitti naqee kenneeraaf jedheetiin ishee goyoomsaa hidheetiin yaade. Dammoo an dhufee waggaa tokko isiniin jedheera. Yeroo namni haasa'u nan dhagaa kaameraan mana madaamii keessa jiraachuu danda'a. Waan nama hojjetu nama waraabuu dandeessi jedhanii isa odeessan sanas nan dhagaa. Garuu kaameraan maal akka fakkaata hin beeku. Yoon ka'ee irraa naqee jedhe afaanuma isheetii baaftee wallaahi himteennaan jette unumaan si ajjeesaa jette. Yoon dhangala jedhe mindaa ji'a 5 kaffaladhu jetti. Waggaa tokko keessatti dhufee galuus natti ulfaate. Bakka baay'ee tokko yaada keessa na galche. Biiroon naqaa nan jijjiirradha jechuu fi lakkoofsa biiroo kon beeku yoon gaafadhe natti himtu. Baay'ee tokkotu mancannaqamu maal akkan godhu wallaalee bakka. Yoon ka'e qoricha kana namichaaf itti naqee kenneef yoo namichi kun miidhame maaliin ta'a jechuun natti dhaga'ame. Yoon ka'e irraa dhangalaasee jedhe ati siisteemii akkasiyyuu beektaa jette yoo tarii kaameraa mana kana keessaa qabaatte hin beeku kan jedhus nan yaadde. Maal gootu meetu sin ta'e? Baay'ee tokko jireenyi kiyya yaaddoo keessa na galche. Qorichi kun tarii isa miidhuus danda'a, isa miidhuus dhiisuus danda'a. Hin beekamu. Yoon itti naqee kenneefi yoo namtichi kun dhukkubfate akkamiin godha? Kan nyaata dhiyeessuuf yeroo hundaayyuu ana jechuudha. Ishee wajjin waliin galan waan ta'eef. An hojjettuu isaaniiti waan na ajajan marayyuu hojjechuun dirqama kooti. Hojiituun maratin jechuudha. Yoon itti naqee kenneef namichi miidhama hidheetti yaadde. Yoon immoo ka'ee dhangalaase immoo tarii kaameraan jiraateenaan ani afaan beekees dubbatadhee ofirraa loluu hin danda'u maal akkan godhus gaaffii natti ta'e jechuudha. Ani baay'ee tokko isheen jireenyi ishee na yaaddeessa. Waan nama hojjete toleen jettu halkanii guyyaa akka tabda namatti keessi jechuudha. Yoo waan dhugaa tokko isheetti dubbadhe dhugaas hin barbaaddu. Waan an jedhe qofaatu ta'a jechuutiin haalli ishee akkas ture. Egaa obboleewwan kiyya meetu isin ta'e maal gootaniitii dabartu? Mudannoo akkasii rabbiin isiniin qunnamsiisini. Maaliif tokkoffaa maatii waliin galle bira rabbiin isiniin galchini. Lammaffaa immoo qoricha itti naqiti shaayitti itti naqi kenniif jette. Qorichi kun tarii isa sin miidhu ta'a, tarii isa sin miidha ta'a. Garuu isin maal gootume maaltu isinitti dhaga'ama yeroo kanatti? Irraan naqa jedheetan tarii yoo kaameraan jiraate immoo akkamiin godha? Dandeessoo dubbatadhee ofirraa dhorkuun danda'u kan jedhus yaaddoo keessa na galche. Mudannoon koo kana fakkaata. Mee sa'aatii sanatti maal goota sin? Namni gariin immoo isatti minaan jedhe. Yeroo sana jechuudha obboleettiin kiyya dhumarra imoon itti bilbileen ture furmaata naa gochuu didde unuma boossi jechuudha. Jalqabarra daayirektiin itti bilbilte namichatti himi madaamiin akkas godhinaan jette jedhiitoo itti minaan jette. Maal jedheetiin namichatti mama isaan dhawanaa abbaa manaati. Yoo gaaf tokko walitti deebi'anii wal jaallatanii jedhanii dhuguma situ hojjettuutti qoricha kenne moo ishee matu kana faxxare jedhee yoo gaafate wallahi guyyaa tokko nan oolchitu nafsee kiyya baafti isheen. Isayyuu isheef isa gidduu waa haasa'uu kiyya dhageesse unuma na ajjeefti. Kanas nan didiyanii jechuudha. Obboleetti kiyyaani lakkiyaan namichatti muufis baay'ee afaan hin beeku. Dammoo haadha manaa abbaa manaati waan ta'eef nan soraadha gidduu hin haasa'u jedheetiin baay'ee tokko ishee harkattis yaada kana dide meetu sin ta'e akkam gootanii dabarfattu? Namichumatti himtanii dhugaan duutu moo qoricha kana itti naxxanii fi laattu moo mee akkam gootu? Kana yaada keessan isinirraan eega. Maal akkan godhe dhumarratti isiniif hin ibsa. Isin immoo yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa isiniin jedha. Yaada keessan ilaaleen viidiyoo kan biraa isiniif deebisa jechuudha. Viidiyoo kan biraa irratti. Mudannoon koo inni kan biraan immoo inni kun isin kabachiisuun oolu. Yeroon jalqaba dhufee mana madaamii keessa wal seenu marwaan hin jira miti kan akkasitti naanna'u sun. Marwaa jedhu yookiin immoo baankaa jedhu akka qilleensi qabbanaa'uufidha kan isaan fayyadaman. Galgala gaafa mana isaanii gara fuudhuuf dhuftee isa naabante. Tarii sararatanyaa yeroo mana madaamii dhattu yookiin biyya arabaa dhattu kaameraa maanni TV'n kiflii keessa galaa fi kan jedhantu jira biyyatti jechuudha. Tarii kun immoo TV nan beeka garuu kun immoo tarii TV mataa laata TV gosa adda addaa jira jedhan jedheetanii
marwaa sana itoo ilaaluu bula jechuudha. Isheen hin naannofti qilleensa diilalaa harkifti. Ani garuu televiiziinii kan biraati kun immoo jedheetan marwaa sanaaf hambanii ilaaluu bula jechuudha. Mee maalitu sin ta'e maaltu sinitti dhagahama gowwummaa akkasii. Mudannoo koo yeroo jalqabaati. Egaa obboleewwan kiyyaa isinitti hin dheeressu. Warroonni hiyyootiif maatii taatanii jirtanii guddaa galatooma laayik sheerii gochuun jajjabeessaa. Yoomillee obboleettiin keenya nama jabduudha. Akkasuma diraamaa hojjechuutiin hiyyoot jechuun ganaa kanarra nama cimtuu ishee haa godhu rabbiin ishee bira wal bira dhaabbachuu qabna hundi keenya iyyuu. Namoonni haaraa taatanii chaayinaalee ishee daawwattan sheerii sabiskiraaybii laayikii godhaafi. Warroonni maatii ishee taatanii haga amma wajjin turtan immoo galatooma galanni keessan guddaadha. Yaada keessan ilaaleen viidiyoo kan biraatiin isiniif deebisa. Mudannoo koo ammaa kana dubbachuun miira keessan agarsiisa. Wantoota dabarse hundayyuu na yaachisa jechuudha. Baay'ee tokko keessa kootti na dhukkuba. Imimmaan hin boo'ee yoon isinitti agarsiisu baadhee keessa kootti baay'ee tokko natti dhagahama wantooti an dabarse hundiyyuu kanarra odeessuun natti hin tolu. Mee maal akka gochuu dandeessanitu isin ta'e naaf himaa isiniin jedha. Hedduun keessan na beektoleetii yaada tarii namni haaraan yoo gara maatii hiyyootitti dabalamtanii ani misoo orootu hin jedhama asumaan na baradhaa isiniin jedha. Adeen koo guddaa